affeerraa keenya kabajanii asitti argamtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Dhaggeeffattoota BBC Afaan Oromoos daawwattoota keenya har'a keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra. Yeroo kanatti egaa weerara koronaa vaayirasiin wal qabatee hedduun keenya baay'een keenya manumaa hojjannaa, hojiin keenya manumarraati. Kanaafuu anis mana taa'eetiin keessummaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Keessummaan koo har'aa egaa qabsoo uummata Oromoo keessatti maqaa guddaa kan qaban namoota maqaa guddaa horatan keessaa Elemoo Qilxuu isaan tokkodha. Intalli isaanii Haanaan Elemoo Qilxuu fi abbaa warraa ishee Faisal Abdii Usmaan Kaanadaa magaalaa Brooks irraa qabadheetiin isin dhiyaadheetiin jira. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Galatoomaa. Baga nagaan nu eedan. Mee atis taate isheen of nu barsiistu afaanuma Oromoo xiqqoollee beektu nagaan nu haa gaafattu daawwattoota keenya. Akkuma afaan dandeesseen akkam jirtu waanuma xiqqoo isheellee haa jettume. Hanganuma beekti akkam nagayaa fayyaadhaa bittaa beekti. Ayyee galatoomee. Maal jettee isiin galata guddaan galfadhaa ilmaan Oromoo tokkoo har'aan kanatti na affeertanii. Ayyee isinillee guddaa galatoomaadha isiniin jenna. Haanaa moo Haanaanidha maqaan kan ishee? Maqaan ishee dhugaa Hanaa Hassan Ibrahim. Elemoo Qilxuun kun Oromoo irratti malee Hanaa Hassan Ibrahim. Elemoo maqaan isaa Hassan Ibrahim jechuudha. Hanaa Hassan Ibrahim. Ayyee. Mee waa'ee abbaa ishee wanta yaadattu Elemoo Qilxuu yookaan ammoo Hassan Ibrahim maal yaadatta kan jedhu irraa haa eegalluuti gabaabsiitii natti himi. والله أنا أقول الحقيقة لما كانت أمي الله يرحمها Ani waa'ee abbaa kiyyaa hin beeku laakiin ummaan teenya akka haasawatti nutti himtu abbaan kiyyaa hoggayyuu waa'ee Oromoo kanatti hojiin isaa waa'ee Oromooti. Hedduun wajjin jiraatu jechuudha. Akka dhageessatti gama haatiin isii akka itti himtu. Waan waa'ee isaa wanta yaadattu fa'aa waan ijoollummaatti wanta argite waan itti dubbatu nama akkamii akka ture fa'aa haa ibsitume. أنا كنت ما أعرف أبي لما كنت Gaafa sun umriin kiyyaa ijoolleen ture laakiin akka gaarii narra beeku obboleessa guddaa umriin isaa amata afur ture. Isaatu waa'ee abbaa kiyyaa beeka malee ani ijoollummaa irratti waan ijoolleen daa'iman ture jechuudha. Mee haadha ishee nu beeksisi. Maqaan haadha ishee eenyu ture? Eenyu jedhamti? Akkamiin abbaa ishee waliin wal argan? أمي الله يرحمها هي عايشة كانت في إثيوبيا. Ummaan tee Itoophiyaa dhalattee abbaan isiitis Itoophiyaatti mana halaawaa qabaachuu ture. Isiin itti dhalattee ummaan tee abbaan ishee Araba sun booda gaafa dargeen biyya qabatte Arabii fayyaa sun irraa ba'anii karaa adan وبعد ذلك لما انتقلت مدينة عدن في ناس abbaan kiyya gaafa sunis adan ture adanitti وأبي كان qabaataa ture qabaataa Itoophiyaa fi adan jidduu nagdatu ture. اشتغل ببضاعة وبعد ذلك طلب Abbaan kiyya gaafa sun amma Oromoo tachi jirutti gaafatee وأبي طلب منهم fuudhuu barbaade afaan Oromoo guutuu barbaadaa jedhee. وبعد ذلك حصلوا على أمي Sun booda ummaa ta'e wajjin wal qunnamanii لأنها أمي لا تعرف أبي وأبي ما تعرف أمي لكن نصيبهم وافقوا. abbaan kiyya isiis hin beeku isiinis abbaa kiyya hin beeku akkasumatti wal qunnamanii nasiibaa walitti fideera. بعد ذلك أبي Gaafa sun inni hedduu waa'ee Oromoo kana jala deemuuf giizii ture beekte. Kanaaf jecha daddafaa na kuusaa ishee abbaa haadha isaati haadha wal tahanii akkasumatti nyaata wal qabatanii nyaata sun eega wal qabatan booda hojii jiraatan. وبعد ذلك استوى قرروا وعملوا شهر عسل من الشوبية
eega wal fuudhan booda boqonnaa karaa Masrii fi Jibuuti dhaqanii achirraa deebi'an booda inni waa'ee Oromoo kanatti biizii ture. Irra hedduu nu wajjin jiraachuun ture guyyaa 3 yoo taa'ee biyya biraa dhaqaa waa'uma Oromoo jala hordofaa. أمي تقول لي أبوك مشغول ما يجلس حتى أقل من 3 أيام. Waa'ee Oromoo tokkicha karaa Masrii deemaa, Iraaq dhaqaa, biyya Suuriyaa dhaqaa, Oromoo gargaarsa barbaadaaf. Maqaan haadha ishee eenyudha? Meerra naa deebii. أمون أحمد عمر عقران. Amuur. Amuun. Amuun. عام 74 وأنا كنت مولد 70. Abbaan kiyya gaafa jires 94 ana kan itti dhaladhees 72. Nagada qabu turan miti biyya Yemen magaalaa Adan keessa jiraatu turanii? Magaalaa Adan keessatti dukkaana guddaa qabaataa ture. Dukkaana akkamiiti? والله ما نعرف Nama isaa hojii dalaguu jira inni nama amanamaa ta'ee hojii dalagu biyya Itoophiyaa irraayis Adan irraayis meeshaa huccuu faana naggaduu ture. بعد الشراء حصل Eegasuma booda eega naggadan guddatee booda waa'ee Oromoo kan seenee qabeenya isaatiin Oromoo gargaarsaaf Saariyaa jechuun qawwee fi kana bituuf karaa biyya alaadha. Kanaafuu wayita sana erga qabsootti dabalamanii booda qabsoo Oromootti dabalamanii booda gara biyyaattis deddeebi'aa gara biyyoota biraattis gara Iraaq kana fa'aa Somaalee fa'aatti deddeebi'anii waa baay'ee hojjechaa akka turanis dubbiseera. والله أنا ما تأكدت من بعد ما توفى أبي سمعت عن عبد الكريم قارة على قصة أبي. Ani waan takka illee hin beeku laakiin irra hundoo adeera kiyya jaarraa abbaa gadaatu waa'ee isaanirraa nu haasawa. Eeyyeen waa'ee isaaniillee isa gaafachuufan ture isaan lamaan jaarraa abbaa gadaa yookaan ammoo maqaan isaanii Abdul Karim Ibrahim Hamid kan jedhamanii isaanillee qabsoo Oromoo keessatti nama maqaa guddaa qabanidha. Mee waa'ee isaanii abbaa kee waliin walitti dhufeenya akkamii akka qaban isaaniin akkamiin mee nama akkamii turan isaanillee dhiyeenya kana du'an miti addunyaa kanarraa isaanillee. هو الوحيد سأل عننا نحن دائما وعمره ما ينسى علينا نحن. Isuma qulliitu gaafa nuti haati illee jirtu isuma bichaatu nu gaafatu ture isaatu wantinaa laafachuu ture rabbi rahmata. بعد 15 سنة لما كبرنا 15 سنة Isuma qullii beekaa akka eelamoo kultuu ijoollee lama qaban ijoollee lama akka qabu qabeeku isa bichaaraa irra hedduu Oromoon hin beeku. Eega nuti amma 15 geenye booda haasawuu eegalee malee duraan isaatu nu beeka malee namni hedduun beeku akka eelamoo ijoollee qabu. وبعد ذلك هو كان في السعودية. Inni gaafa Suudiyaa ture waa'ee Oromoo keessatti qabsoo Oromoo kaa'uu ture. Waa'ee ijoollee eelemoo gochuu inni irraanfannee hoggayyuu maatii wajjinis qunnama qabaa waliif bilbilan isa bichaaraa kan gaafachuu ture. Hoggayyuu mataa keessaan qabaa inni irraanfannee Kariim Jaarraa. وبعد ذلك أجل جبوتي عم عبد الكريم ومع قوات الأروميين الحراسة. Eegasuma booda Jabuutitti qubatee hedduu Oromoo warra loluu kana wajjin Jabuuti taa'uu ture. وبعد ذلك هو منقوص بجبوتي وهو مستعد. Eegasuma booda egaa inni Jabuutii fixe booda maallaqa nu ergee maallaqa suniin torbaan kan hin teenye akkasumas waraqaa baafannee nuti ilaa Jabuutii isa bira deemnee wal qunnamnee rakkataa. Bara kamidha kuni bara Jabuutitti kan deeman isaan? والله يمكن في التسعينات أو 2000 كذا 99 2001. 99 من 2001 2002 على كثير من 2001 2002. yookaan 2000 takka yookaan akkana. Mee amma gara jireenya ofiitti haa haceenu gara isheetti jechuudha. Isheen obboleessa tokkollee ni qabdiimi? يا أخ عبد الكريم هو أخ الكبير. Abdul Karim.
Erga abbaan keessan du'ee booda haati keessan illee bara meeqatti duute? بعد ما أبوك مات أمك سنة كم اللي مات؟ سنة 2090. برا فوق سجلي سجلتني 19? سجلتم 90. Haati ishee jechuudha. هاتي Ergasiin booda jireenya akkamii dabarsitan obboleessa kee waliin eenyutu siin guddise? Mee gabaabsiti kana natti himi. والله كنا ظروف صعب. gaafa ummaan kee duute booda jaarraatu nu gargaaru ture. Eega jaarraan du'e booda laakiin haala badaa keessa turte. Waa'ee isaanii haala akkamii keessa turan? Maal hojjetaa jiraachaa turan? Eenyutu isaan gargaaraa ture? Rakkoo ture mee natti himi. والله كنا نحن ظروف صعب لما كان عم عبد الكريم داخل المدينة ضايعين، يعني ما حد وقفوا معانا، ما حد وقفوا معانا. Oggoonni du'e sun hedduu haala rakkoo keessa turre. Magaalaan Adanis lola keessa baatee turte. Beekte gaafa yaman lamaanii wal galee 90 booda lolaatti ture. Haalli badaa ture. Magaalaanis badduu turte. Kanaaf jecha haala badaa keessa dabarte. بعد الظروف هذا Egaa rakkoo kana keessa dabarre booda Oromoon Ameerikaa jirtu akka hawwisaa fa'aa akka Dr. Obsaa fa'aa maqaa isaanii heddullee hin beeku gargaarsa nu gargaaruu turanii ilmaan Oromoo ammaas deebi'anii warri Awustiraaliyaan nu gargaaruu turanii Awustiraaliyaa. Hawaasni Oromoo Yaman keessa akka jiran hin beekna. Namoota baay'eetu jira Oromoonni. Yaman Adanis ta'ee sanaa keessallee akkasuma namoota baay'eetu jira. Isaan waliin qunnamtii qabaachaan turre isaanii ilmaan ijoollee ilmoo qilxuuti erga ta'anii booda isaan namoota kaan waliin qunnamtiin qaban turani. نعم في مقابلة. Jaarmiyaa sanaaf maqaan isaa Xaafaa jedhamu takka inni wajjinis qunnama qabaachuu turre. Maatis Adan ka jiru Adan ministu Ziyaad ka jedhamus inni warra Adanii innis isa wajjinis qunnama qabaachuu turre cinaa dhaabbachuu turanis. Ayyee. Gaaffiin kan biraa ishiif qabu ammoo Oromummaa isaaniitiif yookaan biyya Itoophiyaarraa waan dhufaniif rakkoon isaan qunnama ture. Hassan Ibrahim jechuun Oromoo bichaan gargaarre akkanaan seenaa dhagee. Hassan Ibrahim ilmoo qulxuu Adanillee gaafa rakkoon cunqurfamaan Ingilizirra turte qabeenya isaaniitiin gargaaree akka bilisooma godhees inni keessa harkaa ni qaba. Shahiid jedhanii. Shahiid jechuun afaan Arabatti nama wareegame Oromoof jechuudha. Beekamaa ture. Akka ammaan kana shahiid jechuun afaan Arabatti nama wareegame biyya isaatiif lammii isaatiif jedhaniiti isii gargaaruu ture. Jaha keessatti 4 beekamaa ture addunyaa kanarratti. Haga biyya sanaa baatutti argachaa turan jechuudha. Hanga ittiin Masrii dhufuu fannoo ture. Yamanirraa akkam baatanii akkamiin as geessan? Maaliif baatan? Dura dursoo ijoollee sana bakka ukkaamamanii namni hin beeknetti Oromoon haa beeku malee ijoollee Oromoo barbaaddee bakka jiratti baasee dura dursoo Habtaamudha dhugaatiif. Miidiyaa irra gallachiisee Oromoo Alii wajjin kan YouTube irratti argeetiin jira namarra obboleessi irraa jira. Ijoollee Oromoo miidiyaa irra baasee isii barbaadaa jedhee nama godhee fi Oromoo dhufanii barbaadanii obboleessa isii wajjin haasofnaa obboleessi narraa dhiisaa jedhee isiin ana gadi jettee deemtee kaameeraan miidiyaan wajji haasofte maqaa Oromootti naggaduu fadha jedhaniiti afaan qabaniiti akkasumatti Habtaamuudha kan dursu ijoollee Oromoo rakkoo keessa jiru. Yaa Oromoo baasaa ijoollee kana jeeqaa wayii waatee Habtaamu. Ayyee. Bareeda. Haanaan intala Oromoo kana waliin akkamiin wal bartanii akkamiin immoo yoom jiruu dhaabbattanii ka jedhu mee gabaabsitiin atti. Biyya Masrii mucaa Nasiiboo jedhamu takka jira. Nasiiboon kun amma biyya jira. Kanaaf inni saayiba
طيب تقول نانجي أبو أنت العلم في بيتنا كده كم لازم سين عندي أو أنت لبوتا كتير تجيني كسر ولي ثاني من الدين بدين إيش من الدين إيشين أفان أورومون في أفان عربا أني سدو بيا عربا مكين سهلين ديميكا يعني karena dia guna kana arah di wujud hasa hafam dia be di salah nanti akas raketin bilbil oli dabar ne oli bilbil nanti yo tan abshirin je ana dulu tuh kalabat na ya kalabat amma isi wai bakat umma bakatan akan dirasa be namanya kalau bakata di sini bakatku karena dirun sa kami ini akan dirasa karena bene nanti aku ina kapda abihnya tabda aku minta bakata kami nafu tabu dan lele mo kutu an targin berbada tahap berbada Ati baqattummaan gara biyya Masrii kan deemte yoomi? Bara kam baate? Maaliif baate? ani lal turani yamanin dirati yaman तो istiraate itti dura jaatiin qaba ijoolleen qaba xiqqoo haadha warraa yoo wajjin wal dhimmeetiin ijoollee dhiisee karaa Itoophiyaa dhaqee Itoophiyaa irraa hin karaa Masrii Kanaaf biyyoota Arabaa hedduurra waan jiraachaa turtee fi afaan Arabaa kana sirriitti barte jechuudha. amma akkasumatti warri biyya alaa akka Aruusaatti beekamtoota aboo Aruusa itti godhatan Yuroopiin hundaafii lakki ani intala elemoo qulquuti ganaa namni akka hin heerumne gammachuun fadhaa akka Oromoon cufa naa beekuun barbaada. Kanaaf jecha Aruusa naa beekni. Meenyutti wayi wadda. Teessuma yaali shabbootti tokkoon hayyee jeeti jaarmiyaa Awustiraaliyaa jirtu wajjin haasaweeti maallaqa naa erge. Akkasumas Aruusa godhannee baankiinis jira Oromoonis hawwanii fi shamarranii isaanis cinaa dhaabbatanii Aruusa godhee fi walitti galte jechuudha. Bara 17tti. Magaalaa Kaayiroo. Magaalaa Kaayirootti akka ajaa'ibatti Aruusa godhanii liivillee itti gallachiisnee turre ammaasis OMN illee dhuftee akkasumas illee seenaa fayyaa nu gargaartee isaanis ni cinaa dhaabbatu. Achiin gara Kaanadaatti yoom dhuftan? Kanadaa sun booda eega wal fuune booda Dr. Obsaa tajaajilu jira. Dr. Obsaa kana egaa isii boodamuu jiru ture duraan hin beeku. Dr. Obsaan kun eega isiin Kaayiroo dhufte eegaltee maal nyaattee maal dhiigee gaafa Dr. Obsaa Ameerikaa jira. Ministeera yoo dhageesselee Dr. Obsaa dhageessee hin beeku. Dhageera. Isa mas'uulummaa isii fudhatee takka Awustiraaliyaan ni ergiti warri daandii baruu takka Ameerikaa irraa erganii gaafa namni biraan eegalee kiisha isarraa baasee isaatu nu gargaaruu ture sun booda isaatu asitti Kanadaatti bilbilee abdii boruu tingeen ijoollee elemoo furtuu kanaaf ispoonsara godhillee abshir jeenye abdii boruu akkasumatti ispoonsara isiif yaanaaf nu godhe booda ittiin kana jirtutti dhukkubsatte. Ilmoon garatti hafteeti ilmoon sun keessaa baatee dhukkubsattee OMN nutifteeti isii haasisanii maal jetteetiin gaafa obboleettiin kiyya ibidda keessa jira. Yaa obboleeyyan kiyya kanaaf isa bittaatu addunyaa kanarra hafee obboleessa kiyya naa baasaa jennaan laabadooriin akkasumatti haatee obboleettii baastee fidde jechuudha. Biyya Masrii laabadooriin cinaa dhaabbate. Laabadooriin kun fidde booda abdii boruu guma sun isaafis ispoonsara godhee
nu booda ka'ee sponsora godhateeti isaan nu dura dhufe jechuudha obboleessi. Is kaanii akkasumas bara 2019 Septaambar 12tti biyya Kanadaa kana seennee dhufne jechuudha. Ayyee. Gaaffii xumuraan qaba isheedhaa fi waa'een abbaan ishee gaafa ka'u Oromoo biratti iddoo guddaa kennaniiruu fi akka kabajaa maluuf kennaniiruu fi jettee yaaddaa? Gaafa isa kana yaaddu gammachuu moo gadda qabdamee maal sitti dhaga'ama? مرتاحة. حتى قلت يا ريت لو كان أبي عايش حتى الآن البلاد هذا يكون أمان. Kan gammachuun qabu silaa abbaan kiyya jiraate Oromoon silaa akkana faffacaatee kaanis baharaan deemu, kaanis hin ta'u, kaanis rakkina irratti hin bu'u. Silaa nu jiraatee fataa ammanatti dhaggeeffamaa ogoo Oromoon kaanis baharatti kaanis biyya biyya qabu. Silaa keenyaa jiraate silaa gammachuu qabaa. Ayyee guddaa ulfaadha. أوكي شكرا على هذه المقابلة وشكرا أنا أقول يا ريت يسمعوني في العالم. Galatoomaa asitti wajjin namoo qiyyaafis hedduu isin galatoomfadha.